Kaaritu mukarraan maaluma goo wallala naannoo lamaane abbaan dhoofte kaaritu mukarraani hamattuu niiliseetu osoo hidhii nyaattu duuti yooti naasi murteessa gallooto itti golbaatu madeesi itti golbaatu madeesi. Abote mo garba gurracha seega abote mo kana goote sibbeka abote mo garba gurracha seega abote mo kana goote sibbeka ashitiye aga ambul lakki simiti asha birati asjala jira ashitodiya nagayambuli gajattana gartani idin Bote mo jalanne nura bale garane sanyi facaasa ollaane liseeto summeessane siitto deessu Mati liseeto inshakkine ansendeesu inshakkine ansendeesu Godamato gurraacha seega nafote moo kana goote sibbeka nafote moo garba gurraacha seega nafote moo kana goote sibbeka jirra sanyiiwwan koo speed challenge mee waanuma feetan ay darbaa lamaan baay'ata dabiliidha guys push something rifeensa gadhiisi ishi sila rifeensi makiyya kanarraa maal qabanii naati dabiliidha please flower ya furnaa guuta yeroo hedduu takka namaaf tolta maluma kanaatti kufi hedduu takka nama bohaatu isin jaallatamtoota Wallahi billah. wajjihee rabbii ima isin jaalanna haadha shittoo malee akka keessanitti waan jaaladhu hin qabu haadha shittoo tiyyaa malee haadha كيف نقول يا لنا تيسني qotiyyoo arraba baye maa rabbash akkanatti jaan kun si baye maa rabbash maal rabbasham jaan nama naga yaate xiqqoo fi ijoollummaa qaba ijoollummaa dheengadduma tuuttoo irraa cinnee joontiraa itti fille tuuttoo سيرنا باولين تانجر kanuma duraanuu of bira si kennan ani nama seen agar تيسني أنا جمرتي bani aadam shari'aa muhammadonni godha giftii lama kenna speed challenge dafa akkasi Arabii kiyyaa ganamallee galgalallee sitti warwaata jira bata ana magaala buna kiyya akkana noon galiilaalli nama booresine bulloo kiyya galato Viratu jaalatanii garii gosatu jaalatanii garii viratu jaalatanii garii akkam buune bobaa kaayatanii garii akkam buune bobaa kaayatanii garii. Rabbi kiyya kata gogaan bobaya nama jiidhaan qabate mikkanya deemi makiinaan sigate jedhe bata'ana. Rabbi kiyya leenca waliin kama ejoo birotti natti ittinaan zoori malee zoori natti jedhe bata'ana. Maqaa kiyyaan sirba tokko jedha haadha. Zoraatiin maqaa keetiin sirba tokko kaati feete. ittinaa zoori malee zoorinnatti Maal jedha badaa kana akkana ammallee qixaatiin sirra jira akkam gona himoo malima keessa dadhabe ba wayyee wayita duraa wayita lama muusadi siifadhee magaala buna Amiira Kimoo Mijuu everybody jaalfalmata galatooma mucattii miira keessa galchite maarree mucattii waan warra kanaa waan gariibaa kana dhageennoon qalbiisiittu hundeetu achi jedhe hunde achi maarree mucaa jirta hin jira iftuu nagaa banaa banii aadam mulee qabachiisi amma maali mulee Nalillah.
أبا جرى السلام عليكم أبا جرى جن كأنه جديد ما جرى كلبي مالي أمبارون باش نتكاي والله كم الرفاجي waan siin jedhu soddaan keessan kan tala isinirraa fuudha. Gaafa baale dhufne wal arginaa siin jedhu. إن شاء الله تعالى فردا لفان اسم أي نعمال هدم تات فردا لفان إلا كنا إلا شركي جل ورد شركي جتن مالو مسيقو تندي ما مسجد جرانا بني آدم دي ما ليلي صلاة لفتي هلكني ها زت جاين أما شركي لو تهم وايد فتني لو كده ور عذابه أنا سيني إيه كارنا وهرية تتعرف تقول يا إيه وري أسجل التاني ونا ما يتاني تاني أوني الأدم تاني مسجد التاني أشي سكت تاني وأنا تنفعلني ما أريد جنبي ورا وقتي ولا قال جباري بس فقال زبرك عندي Nuu galata baay'ee jaaramu nagaa alaa lafti nagamaa. أنا أقول لك أقارت مريم No habibi gara. حبيبي أتانجي تري حبيبي It's okay my brother. No. حبيبي يكون فكريمي No just jaalakiyya akka jechuuti. أكاسي بيني بيقول أتشي تي قال يسوي ولا أنتي بن هذي بن I love you too. باش I love you when you call me. ولا كله قد ورا بعدين أنا كفري أداب إنه إيراني وافهم به وأقرأ أتقاطع أنتي ولا Deemi mana mubee mee Hamza mana kee bilingi kee nurra galaa mee mana mubee deemi. Oduu sana addaan baasii mubee deemee mana. ko garaani hangam fagaatollee karaani Deemee laayivii mubee jala taa'e. teessumii jaalalaani boqonnaa siif dhabdeetu sammuu siifan hima onnee kootirraa waadaa siif galan diigu fardaa miilaan deemee fagaachuu mala jibban beektu onneen jaalala namnis waan fedhee haa odeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu namnis waan fedhee haa odeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu sumaaf na daawwatti onneeni yaa habiibti narraan fagaateeni hoggaayyuu ani siif naada kennaa rabbi koo haatanaaf gooda anaaf gooda. Asin booda ormaa akka laalle jaalala kennumtuu si madaalle hangan jiru lubbuun addunyaarra siifan kenna yeroo kan komaara ansiif seene kana waada jaalalaan jiraachuu barbaada ansiif seene kana waada fikiriin jiraachuu barbaada hin fagaannu walaabsi gargare jaalalaan jiraanna raaburi wadaa keen balleessu ani baare wajjin jiraannan baanu gargari naanilla magan jedhe Humna si qanaqqane. dullumti habad wallahi rifiqeedha tiraajuu barbaada ijaarchuun rifika illa rifika first bro ara ismi challenge tana lama qofa falmee kiyya wallahi galatuun falmata h the guys next to you look like he's loving you guys. The guys next to you is like he's look like he is in love with Ashiti. Wan Ashiti jala to bakka ta gurbaachi bira jiru suni. Wallahi mana jibbu kaare ma. Gurbana jalatta. ما هجيب Mal si jibbi na rai si jalan na amma tu yo akatte si jalan tu wal khesa. Akka kena kabanne difna Amma tu yo agartani adda budan nyatte. Si hafu tu gubben. Achalle budan si hanya tunjer wani malak. Mucatti majalan na namattu gaafa gurbaan erga tu yo xiqqome si haqa afaan jaarsota wal jala darbu argeeyne ofuma itti taruu henna jaarson illee dubbiin hin qajeeltee fi emel koyta jechaa dhiifne malee jaarsumaafuu hawwee ture. Ammaan san of keessa qaqqabanne si lama baafne dubbii taarikaaf keessa baane ammoo tuyyuu dubbii himuu fi dubbii taarika
Tarik kau kisah mana? Oh my god. والله دبي تاريخ ما كيس باني ما له مو فهمته أباشته أشتي تنا اللي قلنا سيرنا الرافع قاتم إيه بدأ أنا سلا أوتو تقلل تلي ويا ما دبين قروا أما تويو انتلتي وان بكا قبت فكات إيه وان بكا زمانا كنا تودي كنا مانغل وهي مالتي كويسي وفمرت تجاكنا كويا كسيم دبي جاكنا وان جرو إسمتي ديبين Agaknya mah. أجولة لما أنت نورم من جبهة فتو قبت talent show هي سنيف بنو oh my god oh my god Eessatti show guddatu? qabaachuu barbaanna nu by the way show mataa keenyaa TV show qabaachuu barbaanna we will come with something new within a few months inshallah it's coming soon we will make it happen with you guys so Inshallah. inshallah we can make it we can do it and thank you so much for your sweet idea itu sih kalau wallahi ada jaiba TV show mataa keenyaa qopheessuu barbaannatti Inshallah. Jilaallaachuu baay'ee hin danda'amu. Dhugaa dubbachuudhaaf jilaallaachuu. yeah wallahi jechuun even we can start it on YouTube after that we can bring it to the satellite like TV show even TV mataa kennaatu qabaachuu baannu TV manamaa irratti sa'aatii bitannee show qopheessuu barbaanna show bareedaa kana jechuudha afaan aksantiilee hundaan kan wanni ta'e namoota interview tagoonu jira proposal bareedaa akka qabna we can do it inshallah like meeshaa nu barbaachisa ingil fakatran makorre no way if you have a vision all things is possible yeah if you can dream it you can do it faranjin then do or die guys we can do it akasini bareeduti Habibi, wallahi lazim yaada kee hundan deeggara baay'ee. yeah wallahi we stand with you Yaada Oromoon hundi deeggaruu qabu. yeah garuu oromo wallahi especially namni social media kanarra jiru ani yeroo baay'ee argame they like give you energy si kennanii bakka asii bira jirra manaamin akkana jirra naam jedhanii mooraalii wayii si kennanii pilaan gootee isaan abdattee achi booda zero No, Oromoon Amma qabu eegni jara. Nama tokko isaanii hin abdanii namni hundi si bira jirra jedha wayita wayii wayita akkas bilbila shukari argin kana nama caala namni argin jiru wallahi yoo argate sanitti yeroo sanitti yani yeroo san wayita jedhu yeroo san yeroo dubbate sanii yoo godhe malee dubbiin mul'an wanni suni tareera nobody namni tokko iyyuu hin godhan now everybody hin jedhanii namni tokko iyyuu kan godhan hin beekan abbaa shittoo kasi biraa sunii godhan Lauri last game no last game. yeah one Last very game. good Abbaa shittoo ati eenyu jala guddatte abbaa haadha kee moo akaa koo jala moo by the way abbaan kiyya nama guddaadha nama waggaa dhibbaati believe or not yeah wallahi that's why even isaan bira waggaa saddeet caala faamee faazarii kiyya bira hin jiraanne nobody cares about you yeah bro you are on your own dan taa'ee fi abbaan jala kifee I know no risila inshallah bakka yaaddan hin geettan abshir yeah inshallah why not wallahi it's just a beginning umri nu ada just dream gaaf tokko it will happen it will be yeah we will make it happen ni go inshallah you are young guys dargaggoota ganaa waa hedduu isin eegdu yeah wallahi inshallah Mucaan si biraa kun baatee dargaggeessa dandeessisa mashaallah jaartii qabda Wallahi, you will like it. My idea is, by the way, you want to. The idea I'm gonna bring it to the table is not only make me famous or like view it in argachu famous na mal malimiti. It will help millions of young people, the young generation. Even if all of us will pass away, we will die, right? After we die, what our next generation will see about us, what will learn from us. ani akka dhuunfaadhiyaati hoytaati aksantii wayii haasoytu hoytaati yaada wayii guutu si keessatti uf arga inoo si keessatti hawaasa keessaa bahe arga I cannot tell you my idea here, bro. That's precious idea. Nobody can bring that idea, kind of idea. So, yeah, that's it. Itti fufi bareeduti, yeah. ani iyyuu siin jedha yeroo aksantii warra keennaati haasoytu si keessatti maatii kiyya arga si keessatti akkoo akaakoo kiyya arga
Fiddeetumaan biyya isin keessa na keessa akkuma nama amma oyitee jala taa'aa jiru kanatti jechuudha. Uummata oyitee marsee galgala tokkoon beekaa. Wallaahi yookaan boqqolloo hojjetanii akkas maatii galgala marsee taa'u inoo. Bakka abbaa warra akka barcumaa wayii irra taa'anu jala tetteennu achuma na keessa yaada yeroo nafaan haasu. Yeah, wallahi thank you. That's why. And then Sunny focus with a beta. No, bro. It's not under the table. It's called bring into the table. Under the table. Under the table. You are gonna make English. Can you see? No, I don't care, bro. Yes, I'm serious. Like that idea. I'm so here. I'm so proud for you. Wallahi, thank you, Amira. And now, so. Namoonni akkasitti yoo dhugaan jettan keessan shooris ni godhuu danda'a. Yaadichi yaada ammaa qofa osoo hin ta'in yaada even yoo rabbi jedhe jechuudha. It will make us like Guinness Book irratti illee yaada galmeessuu danda'u. Hojiin kun yoo hojjenne garuu humna gaafata. I don't know. Under the table is a bar of the English. Okay. Yeah, duga sani fi yaadichi yaada bareedaadha. Yaada yoo faranjiilleen yoo laale, namni Oromoolee dubbatu yoo laale, namni Amaariffaa dubbatullee yoo laale hubachuu danda'u. Shoodha. Shoo osoo biyya biraa ta'e ayinaa namni baay'een invest irra godhee waliin hojjechuu danda'ama. Garuu amma yoo anasirratti exaggerate godhee akkasitti dubbadhe namni waan biraati fudhachuu danda'a. Yaadichi sun yoo irratti hojjetame Guinness Book irratti barreeffamuu ni danda'a yaadni sun. Garuu irratti hojjechuudhaaf humna gaafata. Humna waalii, humna namoota ogeessaa maal meeshaa kana malee humna maallaqaatii miti. So ogeessaa fi meeshaa sana argachuuf maallaqa barbaada malee hojjechuudhaaf maallaqa hin barbaachisu. Garuu hojii waggaa tokko keessatti hojjetamu. So we can make it happen inshallah. Guyyaan martuu xixiqqamarraa eegalanii mire zeerorraa kaata. Zeerorraa kaana. Ya, TikTok amma daqiiqaa takka daqiiqaa lama irraa hojjennaa achi booda daqiiqaa 10 achi booda movie wanni qabnaa movie barreessine scriptii 3 ol harkaa qabnaa movie tragedy qabnaa romansii qabnaa comedy qabnaa sadiinuu irratti hojjechuu barbaannaa gaafa guyyaan ga'e waan maraa yeroo ma eegnaa TV show mataa kennaallee hin eegnaa. Rakkoon beektaa ijoolleen teenna tuni ijoolleen teenna rakkinni ijoollee teenna. Nama dandeettii wayii qabatee ol bahee jabeessuun jaalannu nu akka ijoollee teenya tabaaleeti dhugaa dubbachuu. Walumaa gala si komandoorsi mayyuu wal qabatu nama dandeettii wayii qabu ol dhiibuu amala akkasiisanii qabnu akka kutaa biraati biraa hedduu takka wal gargaara. Galatooma wallahi lalisaa Huseenis mamoota biraati. Yaa dhugaa keeti biro. Waan akkanaa irratti hedduu takka soosaayitiin nu keessaa baane waan akkanaa kana bakka hin jiraame hedduu gargaarsa namoota Taayilandii garaagaraa qaban ol baasuudhaaf hin cinqaman. Ittuma dhiisa. Yeah, no way. Rakkoon qabu baay'ee. Anama waan akkasii yeroo baay'ee fakkeenyaaf YouTube baay'ee believe or not video meeqa maxxansitee jirta amma garratti. Video meeqa maxxansite? YouTube TikTok irratti. I don't know. Video 492 maxxanse kakaleessa wajjin 492 videos. Hundi isaatu garagara jechuudha. Ka tokko irra deebi'ee post godhi. Maybe video lama moo sadiitu jira kan irra deebi'ee post godhi. Saniin ala videoon hundi ka'uu danda'e. Believe or not, namni video 5 qabu kan nama gara biraa jechuudha. Is like follower na caala qaba. Yeah. Garuu view hin qaban. View baay'ee bareeda qaba. Nama follower kuma 300 qabu caaluu danda'a view isaa jechuudha. Nama hedduu bira hin gaa'inaa. Hashtagiin kiyya miliyoona 5 akkas. Hashtagii abbaa shittootiin kan dalagame. View isaallee baay'eedha. Garuu gahaa miti. Waggaa 2 ol jechuudha. Gahaa miti. Amma namoonni wayii dhufanii waggaa baatii 3 keessatti hojii hojjetanii miidiyaa walirraa fuudhee viidiyoo ji'a 3 keessatti namni wayii dhufee ol baha miidiyaa walirraa fuudhaa OBN irratti OBS irratti maal irratti interviin godhanii bahee isaan. Yaa namoota hedduu nama akkasii waan takka wayii dalagee achi namni ol fuudhaa wal fuudhee dhugaa dubbachuuf achi. Yaa keenya garuu hin jiru. Rabbi haa dammaqsu kenna. Keenya yoo ati dhayxee yaada bareeda iyyuu qabattee ispoonsara gaafatte haraama. Haramaa siin jedhu.
Look. Yaa daawwaadhaan sada godha. Hojii amma dheengaddaa san viidiyoo kiliipii itti hojjechuuf waggaa afurii ol ta'e inni audiyoo hojjedhe. Osoo nama kenna osoo dhaqee amma ispoonsar naa godhaaf audiyoo akkanaa bareedaa kaa qabaane haraamas hin jiru. Maal kun? Eessa deemna? Chaayinaa deemuu qabnaa dirqama ta'e nama nu gargaara. I'm sorry guys. Don't worry, we will show it. Yeah, show it over. Silly anyway. Bali zero. Wallahi billahi, I don't need a single penny from Bali people, by the way. I don't need a single penny. Asirra namni dhibbi abjaatam ni jiraatu kun guutuun Bali maan ta'a. Nama Bali irraa singi maal jedhaniin saantimi dumbulloo hin barbaadu nama keenyarraa. Baay'ee hin barbaadu. Miira keessa seeneeti miti wallahi. Naa kennaniyyuu boru anatu akkana godhee naam jedhee maqaana balleessa malee nan fayyadu. I don't need it. I can make it by myself, guys. I will show you. I will show you what I can do. Namni kenna hin ta'u si arrabsu si xiqqeessu. Bar osoo waliin ta'ee namni gurguddaan namni bakka biraa si kabajee si jalaa ka'ee bakka respektii si kennee si waliin dhufee wanni jedhu ijoolleen ta'e na dhufte. Maal dalagde? Anchi maal jette? Nama kanarra. Bakka akka Osoo seeraan ilaalin rifeensi maal? Namni hedduun rifeensa. I don't care, wallahi. Ishee kana tokkicha laala. Uummata hundaa. So, namni na jaalate. Ana jaalatu kana jibbe ana jibbu isa waliin hin jiraadhu ana fi jiraadha garuu namni kenna hin ulfaata wallahi. Kana dubbachuuf jaaladha jeeni. Ammaraan jaaladha maal nage. Namni kenna qabaa qabu sariidha. Miira keessa hin jiru positive energy. Wallahi miira keessa hin jiru. I'm okay bro. Akkasitti akkas jedhe. Akkasi? Bullootii yoo wallahi. Amma hirribnillee dhihaate agartaniitiin. Bakka nagaan fuudhe. Yaa anillee isin jaalladha. Ishii ashuuti guddee hin badin ishii. Dammoo maali miseenjeriidhaan ergi ba'allaa rikardi godhii sagalee ammaa sana. Sagalee ammaa sana. Kamadaabaraa si afaa sannaa ergi bannaati. Sirba kana baasuu fi kana. Siistarii gaafadhu siistariin ta'een beekti sirri. Yaa sirriitti beekisi. Alaas si erga rakkoo qabu. Barreessee si Wallahi naa ergi